Harka fuunee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media. Kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Mediaati. Oduu waliin anseenaa sabaati dura dursoon hangafoota oduu. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa hanqinni nyaataa naannoo Tigraay keessatti mudachaa jiru isa yaaddessu himeera. Spainitti daldaltoonni Afrikaa daandii Baarseloonaa irratti daldala gaggeessan kopheewwan mataa isaanii oomishuu eegalaniiru. Keeniyaan lammiilee aadaa bineensota bosonaa adamsuu akka dhaabaniif hojjechaa jiraachuu himteerti. Amma oduu bal'inaan. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa hanqinni nyaataa naannoo Tigraay keessatti mudachaa jiru isa yaaddessu himeera. Komishinichi gabaasa Integrated Food Security Phase Classification yookaan IPC kan UN'tiin deeggaramu haala naannoo Tigraay keessa jiru qoratee baasirraa kan argeen baay'ee akka yaadda himeera. Kana malees gabaasaaleen dhaabbilee fayyaa naannicharraa isa gaan lakkoofsi daa'imman sababa hanqina nyaataan dhibamanii wal'aansaaf dhufan haala dabaluun argisiisu jedha komishinichi. Kanaaf hanqina nyaataa fi gargaarsa namoomaa mudatan atattamaan fala argachuu akka qabu cimsee gaafateera. Gabaasa xiinxala dhaabbilee gargaarsa UN'n deeggaraman UN-backed Integrated Food Security Phase Classification haala naannicha keessa jiru irratti taasifameetiin namoonni 353 amma beela hamaaf saaxilamaniiru. Kanneen miiliyoona 1.769 ta'an ammoo sadarkaa atattamaaf raffaa keessatti argamu jedhameera. Dhaabbanni kun sababii mootummaan fudhanneef jecha ifaminee jedhuutiin hin fayyadamne jecha afaan Ingiliffaa faamaan jedhamu. Kun ammoo afaan Oromootiin jecha xannee jedhutti dhiyaachuun mala. Haa ta'u malee lakkoofsa kanneen duuba balaa ilmaan namaa hamaatu jira. Tigraay jiraattonni gandoota baadiyyaa keessa jiran du'anii bariidhuma akka gargaman himu. Akkasuma dubartoonni loltootaan ukkaanfamanii dirqiidhaan gudeedamuun booda hospitaalonni fi manneen kunuunsaa keessatti argamanis bakka isaan hin jirretti ijoolleen isaanii beelaaf saaxilamuu malu jechuun yaaddoo keessatti argamu ibseera. Kanumarraa ka'u koomishiniin mirga namaaf falmu kan Itoophiyaas yaaddoo qabu himeera. Spainitti daldaltoonni Afrikaa daandii Baarseloonaa irratti daldala gaggeessan kopheewwan mataa isaanii oomishuu eegalaniiru. Daldaltoonni daandiirraa kunneenis irra caalan godaantota biyyoota Afrikaa irraa gara Ispeen galan. Isaanis kophee uffataa fi kiishaayee aduu diizaayina sobaatiin gurguru ture. Amma biraandii yookiin mallattoo daldala Top Manta jedhaman kan moggaasanii isa maqaa uffataa halkanii maatiraa kan meeshaa gurguran maandiin irratti irraa haaraan irra dhufee hundeessaniiru. Kaayyoon isaanii oomisha isaanii haala seera qabeessa tahee fi irra deebiin fayyaduu danda'uun oomishuudha. Top Manta leenjiiwwan aandi deem afaan Senegaal kan baay'inaan daldaltoota daandirraatiin dubbatamuun waliin ilaalamu jedhamuun eegalaniiru. Top Mantaan gurmuu daldaltootaa yoo ta'u miseensotummaan garichaatu gaggeessuun qooda wal qixaa qabu. Gurmuun kun daldaltoota daandirraa yeroo baay'ee uffataa fi kophee oomisha seeraan alaa ta'e magaalaawwan biyyoota Awurooppaa kanneen akka Ispeen keessatti gurguraa turaniiru. Garichis daldaltoota daandirraa kan yeroo baay'ee uffataa fi kopheewwan fakkeeffamanii hojjetaman biyyoota Awurooppaa kan akka Ispeen fa'i keessatti daldalanidha. Daldaltoonni kunneenis baay'een isaanii godaantota Afrikaa gara sana deemanidha. Biraandiin Top Mantaan kunis aarkitektii fi diizaayinara biyya Saaraa Goonzaaleez jedhamtuu fi diizaayinarri giraafiksii Helgaa Juarez waliin ta'uun leenjifattoota qopheesse. Oomisha haaraa aandi deem of eeggannoo bakka oomisha xiqqoo fayyadamuun oomisha. Oomishni kunis yuuroo 115 kan baasu yoo ta'u suuqii isaanii Baarseloonaatti argamu yookiin karaa onlaayiniin bitachuun ni danda'ama. Bu'aa daldala kanarraa argamu hundinuu kubbaanicha cimsuu fi daldaltoota daandirraa fi maatiiwwan isaanii gargaaruuf oola. Kopheewwan aandi deem argachuu keenyatti baay'ee gammanneerra. Innis abjuu keenyatu dhugoome jedha kan kophicha gurguru Aboot Lahaatu Adee yoo dubbatu. Mallattoon kophee kanarra jiru uffata lakanii Mantaa jedhamuun beekamuu fi kan daldaltoota kunneen kalafarra afaan meeshaa isaanii irra keewwatan agarsiisa. Akkasuma imlaa balaafaa daldaltoota kunneen galaana qaxxaamuruun wayita gara Ispeenitti imalan keessa darban agarsiisuufis mallattoo dambalii qaba. Haala kophee oomisha haaraa kanas akkasuma Afrikaa bakka bu'aa jedhameera. Gareen kun daldaltoota daandirraatiin dalagaa waan uumuuf oomisha kana jalqaban. Seera Ispeeniin godaantonni seeraan alaa eeyyama jireenyaa argachuun rakkisaadha. Biyya sana keessatti waggaa 3 jiraachuun teessoo dhaabbata kanaa yoo xinnaate waggaa 1 keessatti
jiraatan qabaachuun dirqama. Dabalataan afaan biyyichaa barachaa jiraachuu fi waliigalteen hojii waggaa tokkos qabaachuu qabu. Eeyyamicha argachuudhaaf ulaagaaleen kaa'aman kanneen guutuun namoota baay'eef ulfaataadha. Hojiin kun eegamuu isaatti daldaltoonni 120 eeyyama jiraatan dhaabbataa akka ergatan ta'eera. Tooppumaantaan leenjii huccuu hodhuu fi barnoota afaanis ni kenna. Maamiltoota isaanii irraa caalan turistoota kan ture daldaltoota daandiirraan kana weerarri kooroonaa vaayirasii rakkoo ta'e ture. Tibbi weeraraa sun baay'ee ulfaataa ture. Namoonni kunneenis bu'aalee hojii dhabuu gaafachuu kan hin dandeenye waan ta'aniif deeggarsa mootummaa taasifamu hin turre jedhan Lammiyaan Saar dubbii himan garee kana. Itti dabalnus baankiin nyaataa hundeessinee maashina hodhaas dhiyeessinee jennaan namoonni fedhii isaaniitiin dhufuun kophee fi uffata hodhuu jalqaban. Namoota kophee akka nuti oomishnu ofii isaaniif oomishuu hin dandeenye jedhanis itti agarsiisaa jirra jechuun Abdullahat himeera. Daldaltoonni daandiirraa kunneen Menteeros jedhamuun beekaman baay'een isaanii godaantota biyyoota Afrikaa irraa hojii barbaacha Awurooppaa galanidha. Keeniyaan lammiilee aadaa bineensota bosonaa adamsuu akka dhaabaniif hojjechaa jiraachuu himteerti. Mootummaan biyyattii namoota bineensota bosonaa adamsan waan isaan barbaadan kennuufiif qophii ta'uusaa dhaabbanni kunuunsa fi eegumsa bineensa bosonaa irratti hojjetu himeera. Akka tajaajila bineensa bosona Keeniyaa jedhutti gosti Keeniyaa hedduun fedhii aadaa ofii guuttachuuf bineensa ajjeesutti isaanirraa eegama. Itti aanan daayireektara tajaajila bineensa bosonaa Keeniyaa Roobert Obreen adamoo kana dhaabuuf tarkaanfii hedduu fudhachuu hime. Qabeenya naannoo kaabaa biyyattii jiru irratti gaafatamummaa kan ta'e Ab Roobert sabaa fi sablammoonni kaaba Keeniyaa naannoo Marsaabeetii keessa jiraatan kan akka Rendiilaa fi Saamburuu yeroo dhaqna qabatan gogaa leencaa akka barbaadan dubbatan. Gogaa leencaa kan barbaadaniif gogaan kun muramee harka mataa fi miilatti hidhatan. Abbaa ilmi isaa dhaqna qabatu hundi gogaa kana hidhatu jedha qondaalli kun yoo dubbatu. Gosti harmaa olitti eeraman kunneen aadaa isaanii akka sirnaa fi seenaatti gaggeeffachuuf leenci ajjeefamuu qaba jedhu. Naannuma kanatti gosti daasaa naachii jedhaman namoota hiriyaa tokkorraa kan biraatti darbu gogaa qeerransa akka uffataniif barbaachisa. Akkuma gosoota Afrikaa biroo qeerransa ajjeesuun jannummaa yookaan jabina namni kun qabu agarsiisa. Goota jedhamee hawaasa biratti kabaji guddaan kennamaaf. Akka Roobert jedhutti gosti Turkaanaa jedhaman kan naannoodhuma sana jiraatu gochii waan baay'ee fi itti fayyadamtuu isaanii xiqqeessu hima. Turkaanaan lafa gammoojjii keessa jiraatan nyaata qofaaf osoo hin taane guchii akkuma jiru itti fayyadamu. Sarbaan guchii guddaa waan ta'eef foonii nyaataa lafees bocuudhaan waan faaya godhan gogaa ammoo qaamisii dubartootaaf ta'a. Namni uffata guchii kana hin qabne sirna ayyaana garaagaraa isaanii yeroo kabajan dhaquu itti hin tolu. Kanaaf eegeen guchii gosa tanaaf barbaachisaadha jedhame. Naannoo kaaba kanaatti saboonni biroo kan bineensa adamsuun waan aadaatitti itti fayyadaman keessaa warri kaan gosoota Gabraa fi Booranaa ta'uu himan. Dubartoonni Gabraa fi Booranaa waa'ee meeshaa faayaa qaama ofii ittiin bareechifatanidha. Gurra eegee fi qeensa arba barbaadanii jedhan kun rakkoo guddoon warra bineensa eeguuf jechuun Roobert himaniiru. Mootummaan Keeniyaa bineensota bosona adamsuu dhaabsisuuf yeroo garaagaraatti tarkaanfii hedduu fudhachuu dubbata. Bara 1989 irraa jalqabee Keeniyaa keessatti eegdonni bineensota bosonaa namoota warra adamsan akka ajjeesanii mirga kenne ture. Kun garuu bineensonni ajjeefamurraa hin oolchine waan ta'eef bara 2018 mootummaan Keeniyaa seera namoota bineensa adamsuu ajjeesu dhiyeesse. Amma ammoo mootummaan karaa biraa yaalaa jiraachuu kan himan aangaan kunuunsa bineensota bosonaa kun saboonni garaagaraa dhimmoota aadaaf jecha akka bineensa bosonaa hin ajjeefne gochuuf fala biroo dhiyeessaa jira. Dhiheenya kana sabni Rendiilaa warri akka aadaa isaaniitti sirna dhaqna qabachuu yeroo gaggeessan gogaa leencaa uffatan akka leenca tokkollee hin ajjeefneef tajaajilli bineensa bosonaa Keeniyaa gogaa leencaa kan dhaabbaticha keessaa kennuuf himan. Uummata waliigalirraa waan isaan barbaadan nuti duraanuu qabna. Amma dhiheenya kana gogaa leencaa kenninee muranii hidhatanii aadaa ofii nagaan geggeessan. Akkasuma warra guchii fi qeerransa barbaaduuf qooduu hin himu Roobert. Qabeenyi kun xiqqaa waan ta'eef akka itti fayyadamanii deebisan gaafatu. Aadaan kun waan waggaa hedduu booda raawwatu kanaaf namoonni gogaa argate hundi deebisuu qaba. Akka yeroon martee yoo deebitu ammallee kennuuf hin dandeenyu. Bineensa bosonaa kan ofiin du'e qaallee gogaa irraa baafnee gogsinee uummataaf lafa kaa'aa jirra. Akka isaan yoo barbaadan dhufanii of galmeessanii fudhatanitti jedhan. Akkuma biyyoota Afrikaa biroo adamsuun Keeniyaa keessatti rakkoo guddaa uumutti jirti. Keessattuu bineensa adamsuun barbaadan warseessaa fi arba fedhiin addunyaa ilkaan arbaa fi gaanfa waraabessaa qabduu gatiin isaa ol kaadha. Kun ammoo bineensa kanneen seeraan ala adamsuu akka dabaluuf sababa ta'eera. Haa ta'u malee Keeniyaa keessatti tajaajila eegumsa bineensa kanaa seeraa fi qajeelfama kaa'uun lakkoofsa bineensota waggaatti ajjeefaman gadi buusuu hima.
Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media sagantaan oduu sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabameera. Odeeffannoowwan Oromiyaa Global Media kanaaf waliin turtii gaarii.